Akkam jirtan akkam sa'aatii kana eegdan hordoftoota chaanaalii kanaa hunduma keessaniif bakka jirtanitti nagaan rabbi isiniif haa baay'atu. Warra hin beekneef qajeelchuun jedhama. Please warra chaanaalii kanaaf haarawaa taatan share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hedduu isin jaalladha, isin kabaja. Akkasuma sanas immoo har'aa rakkoolee biyya namaa jiran keessaa waan tokko qabadhee karaa chaanaalii kanaatti isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Keessaa shamarran biyya Beerut irra jiraniif ergaa guddaa ta'a jedhee kana yaadu. Yeroo ammaa kanatti miidiyaalee garaagaraa irra deemuudhaan namoonni baay'een biyya Dubaay keessaa hojiin hin jira. Shamarran keenya biyya Beerut keessa teessanii rakkattan wanti rakkattaniif hin jiru, dhuftanii Dubaay hojjechuu hin dandeessan karaa salphaadhaan jechuudhaan namni baay'een sobamaa jirtan jechuudha. Yaa obboleewwan koo tokkoffaa irratti Dubaay cufaa akka ta'e hin beektanii, lammaffaa irratti immoo hojiin hin jiru jechuudha. Namoonni biyya kana keessa jiran hedduun isaanii rakkoo hagana hin jedhamne rakkoo cimaarra jiran jechuudha. Obboleewwan keenya meeqatu biirootti affanamee taa'a, meeqatu mana hidhaa jira, meeqatu bakkana buutee isaanii utuu hin beekin dhabamanii hanga har'aatitti taa'an jechuudha. Rakkoolee baay'ee jiran keessaa utuu namni biirootti affanamee taa'ee ba'u kun namni sagalee ta'uuf dhabame, namoota hidhaa keessatti rakkachaa jiraniif namni sagalee ta'uu dhabame, namoota biraa rakkoo keessa seensisuudhaaf namoonni yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaatti irra deemanii biyya Beerut irraa koottaa hojiin hin jira, Itoophiyaa irraa Dubaay seentanii hojjechuu hin dandeessanii jedhanii qarshiif jecha zeegaa isaanii dabarsanii gurgurachaa jiru jechuudha. Yaa obboleewwan koo, keessattuu obboleewwan keenya kan biyya Beerut irra jirtan Dubaay hojiin hin jiru. Isaan sin fidanii erga biyya kanaan isin ga'aniin boodatti wanti isaan rakkisu hin jiru jechuudha. Erga qarshii isaanii fudhataniin boodatti waa'ee kee wanti isaan dhibu hin jiru. Biyyaa baatanii biyya Beerut deemtanii yoo rabbi carraa biyya keessan galuu sin agarsiise nagaadhaan biyya keessanitti galtanii haadhaaf abbaa keessan argitanii nagaadhaan yoo carraa biyya namaa kana dhufuus qabaattan immoo nama beektan, nama dallaala biyya keessanitti beektan rakkoon tokkollee oduu isinirra ga'e isiniif hordofamee karaa seeraatti isiniif qabamuu danda'u. Karaa isin oduu dhuftanii wanta hiika qabudha jechuudha yaa obboleewwan koo. Nama bakkanaa baheessaa hin beekne silkiidhaan miidiyaa hawaasaatti komantii isaa jala deemtee biyya Dubaay dhufuun barbaada, akkas ta'uun barbaada jettan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiistan jechuudha yaa obboleewwan koo. Isin garuu hojjettanii yeroo kamiyyuu biyya keessan irrattis ta'ee biyya namaa irrattis ta'ee biyya namaa kan akkanatti rakkoodhaan faalame kanaa miti biyya keessan irrattuu hojjettanii qarshii fiduu hin dandeessan jechuudha. Garuu biyya namaa kana seentanii raawwattanii rakkoon tokko odoo isinirra ga'ee namni wabii isiniif ta'u hin jiru. Obboleewwan keenya asitti hojiin hin jira, mana xalabaan taa'inii qarshii amma kanaattu isinii kaffalama jedhanii sobuudhaan obboleewwan keenya baay'ee hojiirraa yaasanii yeroo ammaa kanatti rakkoolee gurguddoo irratti kuffisanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni walitti baay'atee yeroo badii yeroo dhukkubichi kun akkanatti hammaate kanarraa mana ijaazatitti taa'u jechuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Akka kootti yoo yaadu. Kana isaan kan laalan qarshii qofaadha jechuudha. Waa'ee namaa sirumaayyuu isaan hin dhibu. Garuu obboleewwan keenya kan biyya Beerut keessa jiraatanii yeroo ammaa kanatti sobamtanii karaa Dubaay seenuuf yaaltan yaa obboleewwan koo nagaadhaan karaa biyya keessanitti galaa. Otoo rakkoon tokko isinirra hin gahin nagaadhaan biyya keessatti oduu galtanii isinii wayya dhugaa rabbii. Akkasumas immoo dallaaltonni yeroo ammaa kanatti miidiyaa gara garaatti irra deemtanii hanna barattanii obboleewwan keenya fiddanii asitti gurgurtanii utuu humtuu isinitti hin dhaga'amin
lammii keessan dabarsitanii raawwattanii gurgurachaa jirtan mee kanumti warra darbeetu isin ga'ee utuu akka namaatitti hojjettanii nyaattan isin wayya. Lammii keessan fiddanii raawwattanii biyya namaatitti haga gurgurattan jechuudha. Namoonni baay'een isaanii hojiidhanii miti kan jiraatan humna namaatiin. Obboleewwan keenya kan kalecha haadhaaf abbaa koo jijjiiruun qaba jedhanii kaayyoo isaaniitiif manaa ba'an lafa dhaltii qotiyyoo gurgursiisanii dhufanii kaayyoo isaanii dagachiisanii mana hojiitti yaasanii obboleewwan keenya rakkoo gara garaatiin saaxilaa jiran jechuudha. Kana fakkaataa ergaan ani guyyaa har'aatitti isiniif qabu. Please obboleewwan koo warroonni biyyaas ta'ee biyya Beirut irraas ta'ee Dubaay dhufuuf yaaltan oduu xiqqoo ishee of qoxxooftanii baay'ee takkanatti tola. Ergaan har'aaf isiniif qabu tanuma. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti sheer gochuu hin dagatinaa. Isinan jaaladha, isinan kabajaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.